Aanaa Gaarfaa ganda hambeentutti abbootii warraa sababa rakkoo nageenyaatti badarbeen qeefii qabeenya isaanii miidhaan qaqqabeef manni ijaaramaa fi jira. Tumsa hawaasaa fi deeggarsa mootummaatiin namoonni manni ijaaramaa fi jiruu fi meeshaan isaanii jalaa badees bakka itti deebi'aa jiru gammachuu qaban OBN itti himaniiru. Jiraattota aanichaa deebisanii isaan dhaabuuf birmataniifis galateeffataniiru. ቤቱ እየተሰራልኝ ነው ከዞኑም ከወረዳም ከሁሉም ተባብረው ሁሉን ነገር እየመለሱልኝ ነው። በዚህ በጥሩ ነገር ደግሞ በጣም እየተደሰትኩኝ ነው። እውነቴን ነው። ማን ናፍ ጃራማ ጅራ meeshaan badees naaf deebi'aa jira waan gaarii nuuf hojjetamaa jiru kanatti gammanneerra baay'een gammade በጣም እኔ አይደለሁም ህብረተሰቡ እዛም ያለው ኮሌጅ ውስጥ ያለው በጣም ደስተኛ ነው ሞቱማን አማ ስትራቴጂ አማ ኢትቀበቴ ኢትዴማ ጅሩ ካነ ዮ ጭሜ ኢትዴም ኡመኒ ኩን ዲን ሌንሴኑ አቱን ሌንሴኑ akkuma duraanii jiraachuu ni danda'a. Birmannaan hawaasa aanichaan godhamaa fi jiru aadaa waliin jireenyaa sabootaa fi sablammootaa kan cimsu ta'us dubbataniiru. Deeggarsa namoomaa deebisanii dhaabuuf nuuf gochaa jiraniin rakkoon keenya nuuf furachaa jiras jedhaniiru. Manguddoota dabalatee jiraattonni gandichaa namoota miidhaan irra ga'e kanaaf mana ijaaraa jiranis gareedhaan qabanne gareedhaan mana tokkoof dandeenyetiin nam tokko gareen tokko mana tokko akkasitti manneen hedduu ijaarreedha kanaa finnee jirra. Nama waliin nyaannetti inni tokko nama waliin wal guddise tokko isa sana as deebisuuf indagana asitti deebineetiin dhaabuuf waan sanirra jira jechuudha. Miidhamtoonni kunneen nagaaf tasgabbii uumame jireenya isaanii idileettis deebi'uu eegaluu himan. Nageenyi nu bu'ee jira. Mootummaadhaa galanni haa ga'u. Hojii qonnaallee jalqabnee jirra. Mootummaan sanyii wayii nu dhiyeessee jira. Sanyii sana mana guyyaa tokko lama kana keessa facaafataa jirra. Waajjirri hoggansa sodaa balaa godina Baalee hojii deebisanii dhaabuu miidhamtoota hanga ammaatti hojjetameen deeggarsa meeshaalee garaagaraa birrii miiliyoona 2 olitti tilmaamu taasifamuu beekseera. Obbo Abrahaam Hayilee itti gaafatamaa waajjirichaati. Godina irraa jalqabee hanga sadarkaa naannoo fi mootummaa federaalaatiin jechuudha. Zayitii gara liitirii 500 gargaarreerra. Nyaata daa'immanii kan nyaata madaalawaa gara kuntaala 120 ta'u gargaarree jirra. Meeshaalee manaa gargaarree jirra. Gara naannoo miliyoona 2 ta'a waliigalaan wannaan gargaaramanii. Nagaaf tasgabbii mirkanaa'aa dhufeen miidhamtoonni jireenya isaanii ganamaatti akka deebi'aniif hojjetamaa jira jedhu bulchaan godina Baalee obbo Abdul Hakim Aliyyi. Horuun isaa kunillee akka agabuun bulle deebi'anii akka facaafatan gama bulchiinsa aanatiin sanyii akka argatan sanyii dhiyeessee jira gara kuntaala 175 ka ta'u abbootii warraa kanaaf dhiyeessanii akka facaafamu ta'ee jira. Gama waldaalee hojii gamtaatinis xaa'oo akka argatan liqiidhaan xaa'oo akka fudhatan godhamee jira. Kanaaf horuun isaanillee akka facaafamu taasifamutti jira. Manni isaanis haga danda'ameen ijaaramee akka bakkatti deebi'an hojiin hojjetamaa jiru gaariidha. Uummanni kun ariitiidhaan gara qe'ee isaatti deebi'ee mana isaatti deebi'ee aduuf rooba keessaa qorra keessaa ol galee irrumatti mana isaa ifata waan isarraa hanqatellee nullee isa cinaa dhaabbanne uummanni illee akka cinaa dhaabbatu goone akka isaan jiruu isaaniitti deebi'aniif